Boy, boy. Cerita sih, Ini makan ke? Hadir. Abdullah. Banni mucha gara akajaba kana beita kam. Wallahi. La ilaha illallah kuna. Dia mereka dia kenal. Mereka rata mutu besi dia mereka rangkap. Jadi. La ilaha illallah. Kuno kasih gahur dosa kayaknya. Gara gah kuno kari dia itu. Bisa. Gara mal fakat. La ilaha. Gara ber. Cara baik, cara. Sota baik. Gara kemo. Nanti. Bien, sir. مالتي ذا بيني والله لا إله إلا الله ولا جرا لا أنا أبي مالتي رأيت لك أنا نجد بري بوسنا أنجلي دلال هنا قلنا وده برين بوسنا أنجلنا Boleh mu jande tarik? أما هل جتشون دندو Boleh. ها Dupo badi. أما هل جتشون دندو Mina sochu badi. Boy, boy. Mina sedikit. Sedikit sah. Cerita sih, Ini makan ke? Hadir. Ada tu boy. Mana ting? Lalan nanti boy. Lalan tapi abri bos nanjele awala. Awala ni beri ingka bumbu na nakat na tume. Ni wallahi deh. Kalas betul. Kalas ya. Berarti sekabat tahu ya betul lagi. Sokume Jasmi, sokume. Mari kamu. Nela. Itu pindah ada bawa kan negara sisin. Mada ini. Kalas. Kalas. Wanya tu kan ni fam. Berarti Wanya tu bisa ikan ni me. Paling jeda. Omong jero. bisa dah sana sini. Oke, review ya gimana? Ane mau coba raca keran tercasan saya yubar. Awas bisa. Boleh saja agar kan ke saya kok. Nah, boleh sekarang TV agar kan ke saya di musyawar marah nak kai. Tamam, kau kau pemila. Ratu mawi, mewa bisa kan ada gitu kok. Bisa so bahasa lima. Dua kami sekabat keren. Itu mana pasal kau bedi? Kau bisa na bahas. Jadi bisa lagi. Jadi offset itu. Ya, kami lebih gitu. Mia, aku baca sih sendiri betul. Dalalah kan itu me. Berapa? Kan mana kan ini berarti. Malah kesana apa pun horo version. Malah kan kawinan aja ni. Invasi berasa dulu. Tunggu di sini dia mundan dah buat. Bumika. Rumah akan sih reba dia apa?
obboleessa kiyya obboleessa qabaatte kaasuma fuudhii mushawwar marna kaa'e. Fuula mee akkas qabaa. Yamanitti na deebisee yamanimatti gad na deebise amma gaara kana keessa Hai yamani waa siree mulla banna fuula isa waan godhalla. akkuma goote godhe obboleessa kiyya mushawwar maa yamanii yoo rabbiin sodaata. Khalas tamam rakkoon qabuuti. Amma waan sin jedhooti. Mee eenyu maqaan kennu sin jedhe? Kadiir. Kadiiri. Kadiir eenyu? Ijoollee ijoollee Arsiiti. Wayyaa rabbii. Kunoo hordoftoota kiyya akkuma argitan kanatti kunoo dhugaa rabbii mee dalaalli mee Oromoo tokko kana godhee kunoo akkana caccabsanii kunoo as miila qofa qabachuu hin danda'amu. Caccabsanii kunoo asitti darbanii biraa deemanii maallaqa illee irraa buufu maallaqa isii irra buufanii Maallaqa hin buufu. Maallaqa hin qabu jennaan natumanii na caccabsanii. amma isaan ajjeefne neetu asitti darbanii. Ajjeefne kalaaf iddoo jedhaniitu mana gatee na biraa deeman ka warri na biraa taa'u billee baay'ee. Wallaa kan beekne sawwan ta'anii rabbi beeka. Ani kaama mee yoo danda'amaa ta'e kaasuma fuutanii gaara kana keessa ana baaftanii garuma yamanii kanatti gadi darbitanii. Wayni. Waa maal dalagoo illee maal hambaa danda'ee dalagadhaan. Madaa kanarra gadi ciisin ila duuda osoo agarte wallahi amma yoo kaameeraatti qabne ittiin adaba waan ta'eef yoo mee duuba akkam godharee badiiti yaa Kana soso bede kishima soso kumiif. askari wayni Abdallah mee ulka badi ulka mee biskuutu wayi ganina ulka wayni Miskina ya kiban. Bishaan dhugaa yennaan laffatee hubaalla. Kadir? Kadir? Wayii miskina. Miskina. Koo yaafachuu? Mee biskuuta kana nyaadhu godhu. Hoon. Hoomee? Hoo nyaadhu xiqqo. Yaa Rabbi. Kunoo akkuma argitan kana hordoftoota mee? Na nyaatu? Harkuun socho'uu baay'ee beektaa. Mee harka ofaas gaawwaatti harka tokko. Harka tokko nu baas. Harka sana ofaas. Baas. Ittiin beesin badii nu harka gaggaba. Nu harka gaggaba hool gaawwaatti. Kadir? Namoo yootee? Jechi gamal sala me duba kamisi fone de narre rabbi de bakana amma ya madu idat lena batte bolete ya subhana fodi ya sumage sigara matana ke saganna baasi jawaru walle inta to makina na kabachi aw bar de chille nasimiti baditi karamo yamani ya tiganna bo me ya ti yamani mala so yamani nasimiti yamani nasimiti ma kasjiru sudi kesa me kam duba sa yamani gasde binari no si Udah sini mau fak apa mau mana nulle ni akam guna reba diam. Ya makanya itu betul lah baca sekarang sana waktu pada anak kecil be. Wah kamu ni kiai wah nanti jira kecil be dua. Ya Rabbi kiai kamu reba di Abdallah. Sudah phone itu mah. Tersine itu mah. Wallahi. Tinggal bane. Ya Rabbi me laliga me jechi me akam si kaban danda me natim. Doidat lena batan sila me aku jechi jarra kam si kaban ida jena nama dalal kam si kaban dalal jolle dua jenu kabe jenang tabirri kabdu ta jolle biala jirani birri rabu sani birri rabu fnedani haye ani ka birri lenga bu wasa kawanti ko runjiru jennan nati tu deni najmani amma khajis min ki ungo to walit nanjiru Ya Rabbi amma me wango nama akasi ga hordoftoota keenya wanni isin jechuu barbaade kanaaf wona me diinni waa takka waliin godhu odoo diinni waan fedhe nu godhe homaa nutti hin dhagamu jechuudha garuu namni ofii Oromoo ta'ee Oromoo akkanatti mee maaluma isan godhe wanni kun mee mucaan kun mee rabbii keessan jedhate yaa akkasin laafa caccabsanii unoo akkana ol ka'ee dhaabbatu hin dandeenye godhanii mee maal isinii qaba yoolee rahmata goota mee maal isinii qaba Oromoo yaa kii diina ofirraa dhorginamoo
Oromoo ofirraa dhoorgina moo mee kam amannee kam dhiisna rabbii keessanii jedhaati. Anillee boru caarraan kun namootatu mala hin beeku jechuudha waan ta'u hin beeknu. Kanaaf gaara kana keessa taa'ee waan heddullee haasa'uun natti hin tolu maaliif meebii harka jara bu'uun mala hin beeku. Kanaafuu amma iccitii keenya baaftee jedhaniitu nan dhiisan waan ta'eef mucaa kana akka godhu hin beekne amma waa nyaatti maree abda Kadir amma akkami garaan si dhukkubu dhiise? Waan jedhu akka duraarra amma meeqa sumaa kan baasa karaa yamanii seenti kan deebisa mushawarma kaa badi yamaniin asiree mee rabbii gatii yamaniin asii miti gaa waa birrii waa illeen qaba kun as keessatti awwaaladhe wallahi as keessatti kun jala surree kana jalatti awwaaladhe qaba akkuma mushawaraatitti kaasuma irra keettaniituma akkasumatti ofirraa na ergitanii kalaas Abdalla egaa maallaqa mushawaraan qaba jedhu ta'e akki goono mucaa dengedda bira dheenee nyaata irraa fudhame san bakka san dhayneeti achiin inni mala itti godhu inni mala itti godhu akkamitti inni nama laga argaman ta'e nama itti godhuuti kalaas akkasitti kanaaf kalaas hordoftoota keenya waan nu godhu hin qabnu dachaasin barbaadutti jira odumaa isaa barbaadaa deemnu rabbiin mucaa kanarra nu fide waan goonu hin qabnu isaa ofii fuulaaffatee du'ee rabbiin mootu lubbuu rabbiin hin baasin ilmi nama baasuu hin danda'u jarra ajjeefne jedhaniitti gatanii kanaaf waan goonu hin qabnu fuudheetiin gaa mucaa sanit namichi sani geessina achi geessina kalaas Abdalla mee of kooti kana fudhu gaa kalaas jismi marti nama dhaani fudhu maali hin danda'u kooti fudhee deemuu hin danda'u qaama kiyyaanuu hin deemu kooti hin dhiisa qaamatu nama daadhaa kooti uffachuu hin danda'u kan mootu huccuma kana onarra baasaa jechaa jira maali qaamni ciccita jira dhugaatti ila akka hin jedhu hin qabu jechuudha uleen tumaan peestaal irra madeessanii kalaas suutumamee waan jedhaniiti akkasitti kanaaf hordoftoota kiyya kalaas waan godhu hin qabu baadhanneetuma gaa naaf mucaan kun tara baadhannee mucaa san bira geessinaan nu waliin turaa isin jenna gaa ammallee kalaafate lafa gaadho dadhabdee sootu deemtaani